Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo aanaa 11 keessatti hojiin tola ooltummaa bonaa eegalameera. Kutaa magaalichaatti hojii tajaajila lammummaa bonaan hojjetamuuf karoorfame keessaa manneen harka qalleeyyii haaressuun tokko yoo ta'u, guyyaa har'aas mana Aadde Burtukaan Dabbabee haaressuun eegalameera. Aadde Burtukaanis kanaan dura rakkoo ulfaataa keessa turuu himuun manni isaanii haareffamuu eegaluutti kan gammadan ta'uu dubbataniiru. Na dhaqqabdanii bifa qorra keechayis na kaastanii mana fincaanii keechan ciisa sassa keechayis na kaastanii rabbi sinaa jiraachisu kana caal an akka kiyyas jiru mooyyuu dhaqqabaa fi rabbi sinaa qarqaaru an akka kiyyas baay'ee rakkatu numa jira na dhaqqabaa fi akka naa geechan isaaniifis gaa. Kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti hojii raawwachiisaan aanaa 11 obbo Huseen Billuu abbootii qabeenyaa fi jiraattota aanichaa waliin qindoominaan hojjechuun hojii tajaajila lammummaa bona kanaan akka aanichaatti manneen harka qalleeyyii 10 ol haaressuuf karoorfatanii hojjechaa jiraachuu himaniiru. Mana 10 ol akkasumas hojiilee tola ooltummaa biroos hojiilee baay'ee hojjetu irratti qophii qabna. Kana hojjechuudhaaf hirmaannaan uummataa haala gaariidhaan jira jechuudha. Abbootiin qabeenyaa, jiraattonni, dargaggoonni fi kutaaleen hawaasaa biroos qindoominaan hojii kana irratti hirmaataa jiru. Haaromsa manaatiin alatti namoota uffata hin qabne jiru, isaan uffisuu, namoota waan nyaatan hin qabne nyaata dhiyeessuu fi hojiilee biroos bifuma kanaan itti fufuuf qophii qabna. Akka kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti hojiiwwan tajaajila lammummaa sagantaalee garaagaraan qoqqoodanii hojjechaa jiraachuu bakka bu'aan waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa fi hojii tola ooltummaa kutaa bulchiinsa magaalichaa obbo Daani'el Dammilloo eeraniiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Nigaatuu Daanyaachoo gama isaaniin hojii tajaajila lammummaan rakkoon lammiilee hedduu furamaa jiraachuu himaniiru. Hojii tajaajila lammummaa bona kanaanis manneen lammiilee harka qalleeyyii 200 ol haaressuuf hojii eegaluu ibsaniiru. በዚህም በዘንድሮ በያዝነው በጋብቻ ወደ 260 ቤቶችን ሆጂ ተጃጅለ ለሙማ ቦና ከና ቆፋን መኔን ለሚሊ harka qalleeyyii 260 ta'an haaressuuf karoora qabannee hojjechaa jirra. Kutaa hawaasaa 30 ta'aniif ammoo sagantaawwan garaagaraan maaddii qooduuf hojjetamaa jira. Kanaaf kan ta'us qabeenya birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 ta'u kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa walitti qabuuf karoorfanneerra. Kanas lammiilee yaada gaarii qaban qindeessuun deeggarsa gosaa kan taasifnu ta'a. Gama biraan ammoo hojii lammiilee harka qalleeyyii ta'an adda baasuun namoota isaan gargaaruu danda'an waliin wal quunnamsiisuun hojjenna. Guyyaa har'aas sagantaa kana eegalchiifna.